والتجيتي فتولي قولي جربت أما كناف هيرا في سيرة بيتي تومي جرو سيفتر بسا قلبنا لكي فتن كاي سيرة بالماتا أنا أرطما فرسي أبوتي أمنتا من قدوتا كيرو في موتما ولنتاؤون مجدي كما لما في كل تقوى تومي سيرة تومي من قدوتا أبوتي أمنتا كيرو ogeeyyotaa fi geggeessitoota aanaa fi gandaatiin kan to'ame yoo ta'u gochi walajjechaa kun gocha gara jabeenyummaa addunyaa kamirrattuu hin beekamne amantaa fi aadaa oromoo birattis balfamaa fi balaaleffamaa waan ta'eef murtiin waliinii kan akka ejjennoo seerawaa ta'e gocha kana itti dhaabnuuf kan qophaa'edha jedha. godina keenya keessatti illee obboleessa ilmaan abbeerawwanii walitti gara galanii kan wal duguuguun akkasumas firaa fi araddaan kan itti wal nyaatanii fi wal adamsan kun hidda dheereffatee aadaa tahaa dhufe. kan aanaa keenyaa arxummaa fursee keessatti amala namaa osoo hin taane amala bineensaa fi gocha shayxaanaa waan ta'eef gocha kana hambisuu fi seenaa kana dhala keenyatti akka hin dabarre gochuu keessatti tarkaanfiin duraa waliigaltee fi murtee hawaasaa kana kabajuu fi hojiirra oolchuu waan ta'eef namoota seera kana falmuu fi gufachiisuu yaalan irratti tarkaanfiin madaala isaadhaa eeggate kan irratti fudhatamu ta'uu isaa qaamni hawaasaa hundi akka nuuf beekuu fi tumsa nuuf godheen ni darbannaa jira. seeraa fi dambii bulmaata ummata aanaa arxummaa fursee. tokkoffaa du'aa fi ajjechaan wal qabatee ta'a wanni irratti haasofne jechuudha. du'aa fi ajjechaan wal qabatee tokko namni nama ajjeese maal tahuu qaba? a jalqaba ofumaa yookiin milishaa gandichaatiin seeratti dhihaachuu. b firaa fi poolisii gandichaatiin dirqisiifamee seeratti dhihaachuu. c firri isaa amansiisuun yookiin dirqamaan namticha dhiheessuu. yoo dadhaban qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'anii ni deemu yookiin biyyarraa arihamu. tuqaa lama namtichi nama ajjeese ofiin yookiin firaan erga seera jala ooleen booda firri isaa nagaan qe'ee fi qabeenya isaaniirra ni jiraatu. b warra namni jalaa du'eef gumaa qarshii 100,000 ni kaffalu. kun dirqama amantaa fi manguddooti malee erga seeratti dhihaate firri kan gaafatamanii miti jedha. tuqaa 3 firri namni jalaa du'e erga namtichi dahoo seeraa jala oole nama fira nama ajjeesee loluu akkasumas doorsisuu fi sodaachisuun seeraan dhorkaadha. namni gocha kana raawwate yookiin yaale seeraan gaafatamee ni adabama. tuqaa 4 namtichi nama ajjeese dirqama seeraa erga fixateen booda kombolchaa fi shawaaroobit jidduutti akkasumas naannoo affaarii fi shawaa kaabaa keessa jiraachuu hin danda'u. tuqaa 5 namtichi nama ajjeese seeratti dhihaachuu didee firris qe'eerraa buqqa'uu yookiin baqachuu yoo didan humna ummataa fi qaama callisaa gandichaatiin ni ari'amu yookiin ni buqqifamu. tuqaa 6 qaamni hawaasa nama yakkataa yookiin nama ajjeese dhoksee qabeenya isaa dhokseef seeraan gaafatamee qarshii 50,000 ni adabama. tuqaa 7 namni nama ajjeese osoo arguu nama ajjeese osoo arguu ragaa bahuu dide yoo namni arguu isaa beekuu yookiin waliin agarre jedhu argame murtee koree kanaatiin ni adabama. 2 buttaa fi yookiin butiinsa jechuudha. buttaa yookiin butiinsa kan ilaallatutti dabarra. butiin sirna fuudhaa fi heerumaa oromoo walloo keessa isa tokko ta'e barteewwan miidhaa fidan keessatti kan ramadamudha. kunis kanaan osoo beekamu
aadaan kun akka dhaabbatuu fi itti hin fufne mirkaneeffamee jira. Lama tuqaa tokko namni dubara bute qarshii 50 ni adabama. Lama tuqaa lama abbagaar itti butames yoo ofirraa deebisuu baatee qabatee taa'ee abbagaarummaan irraa fuudhama yoo ni ta'e jechuudha. Lama tuqaa sadii qaadiin yookiin namni nikaa hidhes qarshii 50 ni adabama. Lama tuqaa afur namni qaadhimaa namaa bute intala abbaa qaadhimaatiif qarshii 50 ni kaffala yookiin ni adabama. Lama tuqaa shan bunnaan buttaan wal qabatee jechuudha. Barbaadeen fakkaata bunnaan jedha. Buttaan wal qabatee manni murtiiwwan abbootii adabbiiwwan kaahame kana fudhachuu fi kaffaluu dide qe'ee fi qabeenya isaanii irra ni ari'amu. Lama tuqaa jaha firri intalli jalaa butamte yookiin firri gurbaa qaadhime marii fi murtii manguddootiin ala fira yookiin gurbaa buteerratti miidhaa yoo geessisan yookiin yoo yaalan seeraan ni gaafatamu. Murtee barbaachisus ni argatu. Amaana waa'ee amaanaa dabarra. Amaana kunis ragaa nama lamaa fi isaa ol yoo qabaate ragaa barreeffamaa waliigaltee sirrii ta'e yoo dhiheesse manguddoo fi abbootii amantaa biratti yoo kakatuu dide. Sadii tuqaa tokko namni amaanaan bira kaayatame ragaa sirriin erga beekameen booda akka kaffalu ni godhama. Sadii tuqaa lama yoo amanee kaffaluu dadhabe guyyaan murtaa'e ni kennamaaf. Sadii tuqaa sadii ragaan yoo jiraate yookiin kakachuu dide hamma amanee kaffaluuf waadaa seenuutti mana sirreessaa ni ta'a. Hanga waadaa seenuutti jechuudha waan san amanuu. Afur tuqaa afur guyyaa waadaa yoo dabarsee fi yoo gane murtee akkasumas qabsoo manguddootii fi ummataatiin mana sirreessaatti akka deebi'u murtee seeraa fudhatu ni taasifama. Ajjechaa fi gocha suukanneessaa dhala namaa irratti raawwatu waliin haa ittisnu jedha. Nurra jirra galatooma waan dhaggeeffataniif.